waan hin qabaadhee ilmoo tiyya tana gargaaree alla lubbuu isaa baraaruun hin qabu ani. Ammoo isiniin abdii qaba isiniin abdadha. Oromoo sababa laadha isin na gargaara na cinaa dhaabbadha. Waraana kuma 15 gaafatanii jiranii. Amma hakkaatti ite kun harka akka jettan daawwattoota keenya. Har'a osoo Oromoon jirtu kophaati ilmoon tun ilmoo Oromooti. Akkamittiin kophaa rakkadheettee isin jala dheessitee jirti. Akka isin rakkoo baaftanillee abdiin qaba. Rakkadhee kanatti isinillee hin rakkatina rakkoollee hin mudatina rakkoon badduudha. Rakkoon abaasaa isinillee akka agartan kanaan rakkoo keessaan jira biyya namaa keessa jirra. Namni kun nama dhugaan rakkate lakkoofsa akkaawuntii nuuf ergaa jechuun keessan waa hin oolleef as gubbatti iskiriin gubbarratti isiniifin barreessaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Jirra jirtu nageenyi keessan badhaadha. Baga jiraattan Oromoo teenya baga nagaa taatanii waan gaddaa takka qabannee dhufnee jirra. Wanni gaddaa suni akkuma argaa jirtan aayyoo teenya tana obboleettii teenya baay'ee takka rakkataa jirti. Maaliif rakkataa jirti jechuun keessan hin oolamu. Wanni isiin rakkataa jirtuuf ilma isii karaa taaribaa osoo deemaa jiru karaa Liibiyaatti rakkoon guddaan irra gahee haraamiin qabdee hidhaa jira. Hidhaa jiraatee nagahan jiraate bareeda ture. Qaama isaa kukkutaniiti hawaalaa amma ammatti tumanii hawaalaa gaafatu jiranii. Kanaafuu Oromoo teenya daawwattoota keenya nama rakkate bira haa dhaabbannu. Nama rakkataa bira yoo dhaabbatan hedduu takka rabbiilleen isin gargaara. Diilii teessan hunda dhiifama rabbi isiniif godha. Har'aan tana gammachuun hin jirtu. Gaddaa rabbii gadda guddaallee nurra haa qabu. Inshaallah abbaleessi keenya tana mucaan irraa hidhame hedduu boohu jirti. Mucaan osoo ittiin himin deeme ijoolleen osoo namatti hin himne biyyaa yaati. Osoo isittiin himin osoo isin taa'aa silaa jettiin osoo ittiin himin eega Liibiyaa deemee hidhamee inni bubbulee dhageessee. Maqaa isiitii fi maqaa mucaa isiitiis achumaan salaamata isin gaafattee gara isitti isin dabarsa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Fatiyaa Muhammad Kamaal. Mucaan kiyya immoo Rayyaan Awwal Adam jedhama. Duraan Jijjiga keessa jiraachaa ture Jijjigarraa deeme. Dallaallee fuudhee deemeen. Baatii gahee jira eega hidhame. Hawaalaa na gaafatan doolaara 15,000 humna kiyyaa ol ta'e. Waan inni barbaadee kafaluu danda'u miti. Saniifuu Oromoottiin iyyadha. Saba kiyyattiin iyyadhaati. Waan na gargaaruu dandeessan. Akka dandeettii teessanitti na gargaara. Doolaara 15,000 isin biyya Yemen jiraatti magaalaa sanaa keessa as ollaa keenya kana jiraatti. Namni Yemen jiru waan nyaatee buluu dhabee jira. Doolaara 15,000 bakki isin irraa fiddee irraa kaffaltuuf hin jiru. Oromoo teenya ta guutuu addunyaa gubbaa jirtan. Ta Ameerikaa jirtan, ta Awurooppaa jirtan, ta Ishiyaa jirtan, ta Afrikaa jirtan hundi keessanuu akka akkaawuntii isinii maxxansinaa akka ummaa keenya kana bira akka isin dhaabbattan jaalalaaf kabajaan isin gaafannaa. Itti dabalee jechuudha namni keenya silaa'u yeroo biyyarraa bahu nama gaafatee biyyarraan bahu rakkoo akkasiitii jira yoo itti manis dhugaa hin ta'u hanqa deemee rakkoo san dandamee argu jechuudha. Kanaafuu amma mucaan kun ijoolleedha. Umriin isaa waggaa 22 naan jettee turte. Baay'ee takka ijoolleedha. Inni maatu duraa mul'ata. Achumaan gara biyya guddattee dhaqee dalagatee jijjiiruu santu duraa mul'ata malee wanni namni rakkoo karaa kanatti waan akkanaatiin nama mudataa waan namni jahu irra gayanii. Kanaafuu tokko biratti anuu mataan kiyya gaafaan biyya kana dhufu osoo nama kanatti cabaqan kan viidiyoo laalee harkuutiin sobaa jedheen garuu gaafan biyya kana dhufu rakkoon sun anumarra ga'e. Sheenaa jechuudha. Waan takka gamanumaa sheenaa'urra kanaafuu namni keenya warri biyya jirtan waan akkanaa kanarraa dhaabbadha as hin deemina. Mucaan kun amma rakkataa jira. Waan isaa sanbaas. Suuraa isaa viidiyoo erguu fi didanii suuraa erganiif. Mucaan kun wallahi yaa nama keenya. Ammaan kana yoon inni fuudhee viidiyoo kana keessatti makee isiniin garsiise jee warri YouTube kiyya kana jalaa balleessan. Kanaafuu asirratti isin garsiise daawwattoota tursa keenya.
Kuno ni agartanii kuno biyya isaati mucaan kun hafaan jiru hedduu takka rakkoon irra gaadhe. Daawwattoota hordoftoota keenyaa YouTube naaf hin ayyamu. Warri YouTube dhiigan jaalatanii maddaan jaalatanii. Kanaafuu Oromoo teenya namni rakkame hin jiru nama rakkate tan bira dhaabbadhaa. Waan qabdanii bira dhaabbadhaa. Rakkoon kun ammoo rakkoo yoo oolee bule rakkoon mucaa kunirra rakkoo guddaa gara. Maaliif yoo maallaqaan qaba barbaadan san dhaban kalee keessaa baasan daa'ima kana keessaa jechuudha. Kalee silaa tokko baasanii tokko namaa dhiisanii bareeda ture. Kalee lamaanuu sirraa baasanii si ajjeesanii si darban. Kanaafuu Oromoo teenya kan guutuu addunyaa keessa jettan bira dhaabbadhaa wajjin gadda isin keessa jirtu kana waliin akka isin qooddattan Oromoo teenya abdii isinirraa qabna. Rakkoo mucaa kanaa osoo oolee hin bulle Oromoo teenya akka isin bira dhaabbattan jaalalaaf kabajaan ammallee isin gaafanna. Daawwattoota hordoftoota keenya dhaloonni mucaa kanaa eeysaa jechuun keessan waan hin oolleef haadhuma isaatti irraa bara. Dhaloonni isaa Walloodha. Dhaloonni isaa Walloodha? Walloodha. Ammoo ka dhalatee Jijjigatti nuti guddate. Dhaloonni abbaa isaa Walloo jechuudha? Walloodha. Inni Jijjiga dhalatee Jijjiga guddate? Akkuma dhagaa jirtan Oromoo teenya mucaan ilma Oromooti. Walloodha. Abbaan isaa Walloodha. Haati akka Harargeedha. Gandaa waliin qoonne amantii waliin qoonne. Isin hundinuu akka isin bira dhaabbattan ammallee jaalalaaf kabajaan isin gaafanna. Oromoo teenya namni kuni nama hedduu rakkatee jiru nama Yaman keessa jiru. Namni Yaman keessa jiru akkuma beekamu waan arra nyaatu malee waan boru nyaatu yoo dalagaa irraa seeree waan boru nyaatu hin qabu. Hedduu rakkattee jirti bira dhaabbadhaa dooraara 15,000. Dooraala 15,000 gaafatanii jiranii garuu qabiyyee jiru yoo dachiillee gurguree nama isaa keessa jira. Waan fedhe ilmoo fi sarrakkoo keessa baafata. Namni Yaman jiru biyya keessaas hin jirru biyya teenya keessaas hin jirru nama keenya keessaas hin jirru. Yoo ilmoon teenya rakkattu akka beete yoo rakkatte baafachuu hin dandeenyu. Kanaaf isinillee obboleettiin tiyyatuun isin jala dheessite akkuma isin jala dheessite kanatti naa gargaaraadhaan isiniin jaha akka tallee rabbi rakkoo keessa haa baasu. Yaani fakkaataan akka isin keessaan dhabamuu hedduu namni rakkoon irra geenye hin jiru. Arra osoo Oromoon jirtu kophaati ilmoon tun ilmoo Oromooti. Akkamittiin kophaa rakkadhettee isin jala dheessitee jirti. Akka isin rakkoo baaftanillee abdiin qaba. Bira dhaabbadhaadha biyya keessa hin jirru biyya namaa jirra nutis hanga dandeenyu as keessa garuu namni dandee nama gargaarullee hin jiru Yaman keessa sanumaa ta'ee hoggaa rakkoon jirtu namni wal bira dhaabbata ifi agabee ilmoo fi rakkoo keessa jirtu san baafata nama as keessa jirullee deemneeti nutillee akka gargaaran kuna isinillee asumaan akka gargaartan isin gaafannaan isiniin jee Oromootiyyoo. Rakkoon nama hundaa'u ni mudata maaliif namni uumame tokko namni addunyaa irratti uumame tokko rabbi uumame tokko ni rakkataasi bal'oottis ni baasa. Amma mucaan kun rabbiin harkaa baasuu danda'a. Rabbiin nuuf harkaa baasu osoo kana rabbi harkaa baasu osoo kana hundaa'u hin geenye dhugaa dubbachuudhaaf mucaan kun baay'ee takka rakkoo keessa jira. Irra deebineef jechuudha tokko yeroo meeqa isinitti himaa jira rakkoo keessa jira. Hordoftoota daawwattoota keenya namni kun nama dhugaan rakkate rakkoo foorjitii fi rakkoo oriijinaalii isinuu laaltanii beektanii uummata kana akkasiin jirtu. Suuraas isin garsiifnee jirra daawwattoota keenya. Akkaawuntii lakkoofsa akkaawuntii nuuf ergaa jechuun keessan waan hin oolleef as gubbatti iskiriinii gubbarratti isiniin barreessaa. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti mucaa kana akka gargaartanii akka walitti dhiyaattanii gareedhaan maallaqa kana dartanii walitti guutanii akka mucaa kana hidharraa nu baaftan isin gaafannaa. Kanaafuu isinitti hin dheeressinu maaliif viidiyoo kana akka isin maallaqa naa lakkoofsullee hin barbaadoni. Akka isin sagalee taataniif qofa wanni nuti barbaannu. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya wanti dabaltu ni jira. Wanni nuti dabalu yoo jiraate dandeettii isaaniitiin barakaa Ramadaanaatiin waan na gargaaruu danda'e na gargaaranii akkana cinaa dhaabbatanii waan biraan barbaadu. Kanaan rakkadhee kanatti isinillee hin rakkatina rakkoollee mudatina rakkoon badduudha. Rakkoo na baasaa isinillee akka agartan kanaan rakkoo keessaan jira biyya namaa keessa jirra
baanee biyyaa baanee eega baanee turree jirra akkaataa biyyaallee hin beeku waan hin qabaadhee ilmoo xiyya tana gargaaree alla lubbuu isaa baraaruun hin qabu ani ammoo isiniin abdii qaba isiniin abdadha oromoo sababa laadha isin na gargaaraa na cinaa dhaabbadha galatooma horaa bulaa inshaallah viidiyoo kana akka isin laaltanii gargaarsa gootanii namu akkuma beekutti sheer waliif godhaa waliif daddabarsaadhaa viidiyoo kana xiqqoo qabnaa jettanii hin tuffatinaadha waan rabbiin isin dandeessiseen hanga dandeeyyii teessaniitiin gargaaraadha bira dhaabbadhaadha yaani xiqqoo qabnaa hanga kana namaa ergina jettanii hin tuffatina jechuu kiyya walaa hedduu rakkannee jirre warri yamanii gargaaraadha bira dhaabbadhaadha ora bula video kana YouTube irrattis Facebook irrattis hundarra share goona nuti waa hundarratti waan namni irra daawwatu danda'u tokko irratti share gootanii akka namoota Oromoo hunda biraan nuuf geessan namni video sana gartan laaltanii bira hin kutinaadha hanga dandeeyyii keessaniitiin walii share godhaadha bira dhaabbadhaadha isiniin jedha galatoomaa horaa bulaa inshaallah nagaatti gaddaa baasuudha